kutaa irraa kana keessatti immoo kan ilaaluuf deemnu waa'ee jecha should jedhamtuuti. Jechi should jedhamtu tuni haasawaa nuti guyyaa guyyaan goonu keessatti iddoo guddaa qabdi. Just to give you simple explanation, the word should is a modal verb. Jechi should jedhamtu tuni modal verb jedhamuun beekamti. And we use them in various contexts. Haala adda addaa keessattis fayyadamuu dandeenya. Sanneen keessaa whenever we want to advise someone or give suggestions, yeroo nama gorsuu barbaannu fi yaada namootaaf kennuu barbaannutti should fayyadamna. Akkasuma whenever we talk about obligation or duty, okay, hima keessatti waan dirqamaa wajjin wal qabatu yeroo haasofnu itti fayyadamna jechuudha. Faayidaaleen biraa kan shoodidha baay'inaan jiraatus har'aaf kanneen marratti xiyyeeffannu. Maaliif jennaan baay'inaan kan haasawamus wantoota kanaa wal qabateeti waan ta'eef. So hammana ergan jedhe bal'inaan keessa gadi buunee fakkeenyota wajjin yoo ilaalle irra ifa waan nu ta'uuf garuma barumsaa seennu. So akkuma agartan itti fayyadama jecha should jettuuti jenne irra kan ilaaluuf deemnu. Fakkeenyi inni jalqaba akkas jedha. Bishaan dabalataa dhuguu qabdaa jedha. Jecha should jedhamtutti fayyadamne bishaan dabalataa dhuguu qabda akkamitti jenna. Deebiin isaa akkana. You should drink more water. So you should drink hanga asii maal jechuudha? Dhuguu qabdaa jechuudha. Drink jechuun dhuguu yoo ta'u, so yuun sihiidha. You should drink yeroo jennu dhuguu qabda. More jechuun dabalata. Water gize jennu yookiin immoo water yeroo jennu bishaan jechuudha. So you should drink more water yeroo jennu bishaan dabalataa dhuguu qabdaa jedha. Gara fakkeenya biraa osoo hin deemne duratti fakkeenya kana gara biraa jijjiiruuf yaalii godhame. Garamitti jijjiiruu dandeessan? Fakkeenyaaf hima kana negatiivatti deebisaa. Negatiiva jechuun hima hin jedhu jechuudha. Hin yeroo jedhu maal jechuu kiyya? Isa kana jijjiireetiin isin agarsiisa. You shouldn't yookiin immoo you should not drink more water. Asirratti should kan jettu kana biraan not hin galchaa jechuudha. Iddoo kanatti not kan jedhu yeroo hin galchu jechi not jedhamtu tun negatiiva gooti jechuudha hima kana. So maal ta'e kan isaa yeroo san? You should not drink more water jechuun bishaan dabalataa dhuguun qabdu jechuudha. Taateen kunis hin taane you should drink more water jechuun bishaan dabalataan dhuguu qabdaa jechuun gochi kun hin raawwanne nama gorsaa jirra jechuudha. Akkasuma yeroo you should not drink water, you should not drink more water yeroo jennus taateen kunis hin dabarre jechuudha. So hiikkaan isaa maali? Bishaan dabalataa dhuguu hin qabdu jennee gorsu jirra jechuudha. You should not drink more water ka jedhu gabaabsina yeroo keenyu akkamitti keenya? You shouldn't drink more water. You shouldn't drink more water jenna jechuudha. Bishaan dabalataa dhuguu hin qabdu. So ni gabaabsine malee waan biraatii miti. You should not drink more water jechuudha. You shouldn't drink more water yeroo jennu irra nuuf gabaabbataa, irra nuuf salphataa jechuudha. So himuma kana bishaan dabalataa dhuguu qabda ture ka jedhutti namichi bishaan dabalataa waan dhugaan turreef bishaan dabalataa akka dhuguu qabu, akka bishaan dabalataa dhuguun isarra ture ibsuudhaaf kam jenna? You gooneetti isuma kana akkanuma jiraata. Himuma kana you should ka jedhu akkasuma keenye sammooda have ka jedhu iddoo kana keenya jechuudha. You should have. Drink ka jettu past participle jira. Drink maali jijjiiramti? Drink ka jettu kun irregular verbidha. Verbii yeroo sadii jijjiiramtu kana jechuudha. Okay, so drinking maalitti jijjiiramti yeroo sana? Drunk itti jijjiiramti. So you should have drunk more water. Kanneen hafan akkasuma ta'a jechuudha. Wanti nuti itti daballe maali? Shudii kana booda have daballe. Have booda drink kan jettu
drank goone jechuudha. Pastitti jijjiirree jechuudha. Yeroo san maal ta'a? You should have drink more water. Dafnee akkamiin jenna? You should have drink more water. Bishaan dabalataa dhuguutu sirra ture. Namichi dhugaan turre jechuudha. Himuma kana waan darbetee negatiivitti haa jijjiirru. Akkamiin jijjiirra? Nootuma qofatti galchuu qofa amma. You shouldn't have drunk more water. You shouldn't have drunk more water jenna jechuudha. Okay? Bishaan dabalataa dhuguun sirra hin turre. Namichi bishaan dabalataa dhugee darbee jira jechuudha. So fakkeenya itti aanus anumaa wajjin bifa kanaan jijjiiraa deemtu jechuudha. Are you ready? Qophooftanii fakkeenya itti aanuuf. Okay, let's go. Fakkeenya itti aanu maal jedha? Dafnee deemuu qabnaa jedha. Okay, dirqama agarsiisaa jira jechuudha himni kuni. Obligation jechuudha. Dafnee deemuu qabnaa jechaa jira. So Ingiliffaan akkamittiin dafnee deemuu qabna jenna. Should itti fayyadamna jechuudha. Deebiin isaa akkana. We should leave early jedha. We should leave early. Okay. Amma asirratti we nuti shouldiin immoo dirqama agarsiisaa jirti. Leave bahuudha jechuudha. Early yeroodhaan. So we should leave early. Yeroon bahuu qabna jechuu jirra. Taateen kun hin dabarre. Okay. So wanni nurraa eegamu amma akkamittiin negatiiva deebisa. Asumatti maal galchuudha? Naatii galchuudha jechuudha. We shouldn't leave early. Yookiin immoo dheeressinee yeroo jennu we should not leave early. Yeroon bahuu hin qabnu. Okay? Yeroon bahuu hin qabnu. Negatiiva isaati jechuudha kun. Taatee wanta ganaa ta'uuf taa'u hin taane jechuudha. Wanta darbetti yookiin immoo taatee paastii yookiin immoo taatee darbetti haa jijjiirru. Wanta darbe kan nuti sheenaa haasofnu jechuudha. Akkam jennee asirratti dafnee deemuu qabna jedhaa miti. So akkamitti dafnee deemuu qabna ture ka jedhutti akkamitti jijjiirra. Maal qofa itti galchina jenne iddoo kanatti shoodii booda waa galchinu jira. Wanti galchinu maali? We should maal jenna? We should have having galuu qabdi yeroo hunda. Leave ka jettu past participle isaa maali? Left ta'a jechuudha. We should have left early. Yeroodhaan bahuutu nurra ture. Yeroon hin baane jechuudha. Isuma kana negatiivatti deebisuudhaaf akkam goona? Wanta darbe ta'e jechuudha. Maal jenna? We shouldn't yookiin immoo we should not have left early. Okay, akkam jenna jenne? We shouldn't have left early. Maal jechuudha? Yeroodhaan bahuun nurra hin turre. Okay? We shouldn't have left early jechuun yeroodhaan bahuun nurra hin turre. Nuti immoo yeroodhaan baane jechuudha. So akkasii jijjiirraa jechuudha. Dhiifama gaafachuu qabdaa jedha. Dhiifama gaafachuu qabda. Akkami jenna Ingiliffaan? Should itti fayyadamne jechuudha. Akkas jedha. He should apologize. He should apologize. Asirratti he yeroo jennu inni should maal gochuu qaba? Apologize. Dhiifama gaafachuu qabaa jechuu jirra jechuudha. He should apologize yeroo jennu inni dhiifama gaafachuu qaba jechuu jirra. Wanti kunis hin dabarre jechuudha. Akka inni dhiifama gaafachuu qabu gorsu jirra jechuudha nama tokko. Okay? So hima kana taatuma ammaa jechuudha kan ganaan ta'in negatiivatti yookiin immoo hima hinii qabutti haa jijjiirru. Akkam goona? Asuma irratti nootii daballaa jechuudha. Akkam goone? He should
not apologize. Inni dhiifama gaafachuu hin qabu jechuu jirra. Shortii yoo akkamii goona? Not ta'etu shouldn't jennaa jechuudha. Shouldn't. He shouldn't apologize. He shouldn't apologize jenna jechuudha dafneera jenna. He shouldn't apologize. Inni dhiifama gaafachuu hin qabu. Isin immoo taatee dabartetti naaf jijjiiramu. So hima kana taatee dabartetti naaf jijjiira akkam jechuudhaan inni dhiifama gaafachuu qaba ture ka jedhutti naaf jijjiira. Kana gochuudhaaf maalirraa eegalla? He akkasumatti ta'a. Should'inis akkasumatti teessi. Asitti maal daballa? Have daballa jechuudha. He should have apologizing tun immoo asitti jechuudha. Ed dabaluu qabna jechuudha. Isin regular verbiidha. Isuma edin itti dabalama jechuudha. So maal jenna? He should have apologized. He should have apologized. He should have apologized jenna jechuudha. Inni dhiifama gaafachuutu isarra ture jenna jechuudha. Inni dhiifama gaafanne garuu. Okay? Hima kana waa akkamitti negatiivatti jijjiirra? Isuma amma jenne kana negatiivatti jechuudha. Wanta darbe ta'e negatiivatti jechuudha. So akkas gochuudhaaf inni dhiifama gaafachuu qaba ture jechaa jirra. So inni dhiifama gaafachuu hin qabu tureetti akkamii jijjiirraadha jechuudha gaaffiin. So akkam goona? He shouldn't have apologized. He shouldn't have apologized. Inni dhiifama gaafachuu hin qabu ture jechuudha yeroo sana. I think if isinii ta'e jedheeti yaada. Let's move to the next. Kan itti aanutti yeroo dhufnu boqonnaa argachuu qabdaa jedha. Nama tokkoon boqonnaa argachuu qabda jechuu jirra. So boqonnaa jechuun maal jechuudha? Rest jechuudha miti yookiin immoo break jechuu dandeessani. So argachuu qabdaa walitti fidaatii hima akkasii ijaarame. I think it is very easy. Salphaadha. Akkana jenna. You should get some rest. You should get some rest. You should get some rest jenna jechuudha. Boqonnaa argachuu qabdaa jechuu jirra jechuudha. Himni kun taatee hin ta'inidha. So akkamitti gorsina nama tokko boqonnaa argachuu hin qabdu jenne. Asirratti boqonnaa argachuu qabda jenne. So negatiiva jijjiirre boqonnaa argachuu hin qabdutti akkamiin jijjiirra? You shouldn't get some rest. You shouldn't get some rest. Boqonnaa argachuu hin qabdu jechuu jirra jechuudha. Okay, wanni nu hafu maali ammaan tana? Pastitti haa jijjiirru jechuudha. Wanta darbe ta'e negatiivaa fi pozitiiva isaa ilaallaa jechuudha. So amma gaa boqonnaa argachuu qabda kan jedhu kana boqonnaa argachuutu sirra ture. Namichi kun boqonnaan arganne. So boqonnaa argachuudha qabda ture akkamitti jijjiirra isa sanitti. I think it is very easy now. Isinii salphataa jedheeti yaada. So maal godhuu qabna? You should jettee eegalta. Asirratti maal dabaluu qabdan jedhe? Have dabaluu qofa. Ergasii geetiin tuni verbiidha. Verbii tana qofa jijjiiruu sirraa eegama. Verbiin geet jedhamtu gaatitti jijjiiramti. Yoo Ameerikaa ta'e gotten ta'a. So you should have got some rest. Yookiin immoo akka Ameerikaatti maal jennenne? You should have gotten some rest. You should have gotten some rest. Yookiin immoo maal jenna? You should have got some rest. You should have got some rest. Boqonnaa argachuutu sirra ture jechuu jirra jechuudha. Amma wanti nu hafe maali? Boqonnaa argachuun sirra hin turretti haa jijjiirru. Namichi boqonnaa argatee jira garuu boqonnaa argachuun sirra hin turre ka jedhutti haa jijjiirru. Akkam jennaa yeroo san immoo negatiiva godhuu qofa. You shouldn't have got some rest. You shouldn't have got some rest. Boqonnaa argachuun sirra hin turre jechuu jirra jechuudha. Inni kun immoo gaafidha. Isaan afeeruu qabnaa jechuu jirra jechuudha. Isaan afeeruu qabnaa akkamiin jenna? Should we invite them? Should we invite them? Should we invite them? Isaan afeeruu qabnaa
jechuu jirra jechuudha. Gaafii if gaafachuu jirra jechuudha yookiin immoo nama gaafachuu jirra. Should we invite them yeroo jennu gaafii gaafachuu jirra jechuudha yookiin immoo wal gaafachuu jirra. Isaan afeeruu qabnaa jenne. Isa kana akka kanneen biratti jirra yoo jenne seensii dhabaa jechuudha, hiikaa dhabaa deema. So katti aanutti adeemnu caalatti barachuu qabdii jedha. Asirratti caalatti yookiin immoo irra caalatti barachuu qabdi. Eenyu? Isheen jechuudha. So akkas jenna jechuudha. She should study more. She should study more. She should study more jechuu jirra. She should study more. She should study more. Isheen caalatti hamma baratte kana caalatti barachuu qabdii jechuu jirra. So gorsaa jirra jechuudha. Asirratti maal jedha? Waan tokkollee waan hin fidu qabaa jedha. Gaafii gaafachaa jirra jechuudha. Waan tokkollee waan hin fidu qabaa jettee gaafii gaafachaa jirta. So isa kana akkamitti jenna? Waan tokkollee jechuun maal jechuudha? Okay. Akkasi jenna jechuudha. Should I bring anything? Should I bring anything? Asirratti anything jechuun waan tokkollee jechuudha. Anything yeroo jennu wanta tokkollee wanti naan fiduu qabu jira jennee gaafachuu jirra. Asirra bring jechuun fiduu jechuudha. Okay, isa kana jechuudha. Shouldin immoo dirqama jechuudha. Dirqama asirratti wanti naan fiduu qabu jira jettee gaafii gaafachaa jirta jechuudha. So isin immoo jecha kana gara feetanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hima kana waan takkallee fiduu hin qabu jechuutti jijjiiruudhaaf akkam jettu? I should not bring anything. I should not bring anything jenna jechuudha. Waan tokkollee fiduu hin qabu jechuu jirta jechuudha. Ifumaaf deebisuu jirta jechuudha. Yookiin immoo himuma kana ati waan tokkollee fiduu hin qabdu jettee nama tokkoof deebisuu barbaadde akkam jetta? You asitti fiduudhaan you should not bring anything jette jechuudha. Kana yaaluu qabdaa jedha kun immoo. Kana maal jechuu kana jechuun? Yaaluu noo maal jechuudha? Qabda yeroo jennu shoodii ta'uu isaa ifa. So jechoota sadii, jechoonni sadeen kun akkamitti caaseffamu yookiin immoo akkamii ijaaramuu danda'a? Here it is. Isa kana jechuudha. You should try this. You yeroo jettu si yookiin immoo ati. Should qabda. Maal qabda? Try yaaluu. Walirratti yoo deebisnu you should try this. Yookiin immoo hammaasii you should try. You should try yeroo jennu yaaluu qabda. Maal? This kana. Kana yeroo jennu namni itti haasaa jirru wanta san argaa jira jechuudha. Wanti sun maal akka ta'e beekuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo san beekna jechuudha. So you should try this yeroo jettu kana yaaluu qabdaa jechuu jirta. Hima kana negatiivitti deebisaame. Hima kana negatiiva godhaame. Akkamiin negatiiva goona? Asuma irratti naatii galchuudha jechuudha. Okay? You shouldn't try this. Gabaabsina yeroo jennu jechuudha. You should not try this isa jennu maal jennaani gabaabsine? You shouldn't try this. You shouldn't try this. Kana yaaluu hin qabdu. Wanti kun hin dabarre jechuudha kana yookiin immoo walii gorsaa jirra jechuudha. Wanta darbetti yoo deebisne fakkeenyaaf inni kun maal jedha? Kana yaaluu qabdaa jedha. Kana yaaluu qabda ture ka jedhutti akkam jijjiirra? Namichi hin yaalle osoo inni hin yaalin wanti isa darbe ta'a. So wanta darbeedha wanni kuni. Kana yaaluu qabda ture akkam jechuu dandeenya? Akkas jenna jechuudha. You should have tried. Asirratti try ka jedhu irratti ed daballa. You should have tried this. Kana yaaluu qabda ture. Okay? Amma immoo akkamitti wanta darbe yookiin immoo pastitti jijjiirra? Negatiiva godhuudhaan wajjin jechuudha. Fakkeenyaaf akkam jechuu keenya? Kana yaaluu hin qabdu ture ka jedhutti akkam jijjiirra? Akkas goona jechuudha.
You shouldn't have tried this. You shouldn't have tried this. Akkas jenna jechuudha. You shouldn't have tried this. Inni kun immoo maal jedha? Nyaata ajajachuu qabnaa jechuu jirra. So jechi tokko nyaata, inni tokko ajajachuudha. Qabnaan shouldidha. So nyaata ajajachuu qabnaa akkami jenna Ingiliffaan? Should irraa eegallaa miti? Okay. Should we order food? Asirratti jecha haaraa jedhee yaadu. Order ka jedhudha. Ajajachuu jechuudha. Should jechuun qabnaa. We nuti. Okay. Order food. Waliin nyaatani beektu. So should we order? Ammaasii walirra maal ta'a? Should we order? Ajajachuu qabnaa. Yookiin immoo ajajuu qabnaa. Food nyaata. Asirratti yoo feetan foodii dhiistanii should we order something? Wanta takka yookiin wantuma wayii ajajannu jechuu jirra jechuudha. So hima kana garam jijjiiruu dandeessanii gara biraati. We should order food. Nyaata ajajachuu qabna. Yookiin immoo namni tokko deebisee you shouldn't order food. Nyaata ajajachuun qabdanii siin jechuu danda'a. So gara baay'eetti jijjiiruu dandeenya. Doktora bira deemuu qaba. Inni jechuudha. So inni doktora bira deemuu qaba. Akkami jenna? Doktorri doktora bira deemuu qaba akka jedhu kana akkami jenna? So he should see a doctor jenna jechuudha. He should see a doctor. Inni doktora if ilaalchisuu qaba yookiin immoo doktora deemuu qaba ka jennu sana jechuudha afaan keenyaan. So himuma kana wanta darbetti haa jijjiirru yookiin immoo taatee dabartetti haa jijjiirru. Inni doktora bira deemuu qaba ka jedhu inni doktora bira deemuu qaba ture. Deemuu ka qabu hin deemne jechuudha. So akkamitti inni doktora bira deemuu qaba turetti jijjiirra. So akkuma reefuuti asumatti waa finna jechuudha. He should have see ka jettu verbiidha. Verbii tana verbiin tuni verbii irregulaariidha. Isee siyaasa jijjiiramtu ka jennu sani. So saniifu idii osoo hin taane formii biratti jijjiiramti. Akkam taati? Seen taati jechuudha. Saniifu maal ta'a? He should have seen a doctor. He should have seen a doctor jenna jechuudha. Inni doktora if ilaalchisuu qaba ture. If ilaalchisne garuu. Okay. Himuma kana inni doktora if ilaalchisuu hin qabu turetti jijjiiruu barbaanne immoo he shouldn't. Okay. He shouldn't have seen a doctor. He shouldn't have seen a doctor jenna jechuudha. Inni doktora if ilaalchisuu hin qabu ture jechuudha. So barumsi keenya kan waa'ee shouldiitiin wal qabatu kutaanarraa asirratti raawwata. Isin immoo wantoota hanga ammaa ilaalle kana barreeffachuu fi qayyabachuu akka hin daganne. Maaliif jennaan wanti hin barreeffne hundinuu yeruma ilaalle sana baddi. Wanti barreeffame immoo yeroo hundaa'u ni teessi. So deebistanii qayyabachuufis isiniif laaffata. So kanaaf barreeffachuu irratti xiyyeeffachuu qabdu. Ergasii immoo qo'achuu qabdu. Yeroo hundaa'u wanti isinii dhaamu isa kana. So afaan kamiyyuu barachuudhaaf wanti barbaachisu yeroo hundaayyuu barreeffachuu fi ergasii immoo wanta barreeffatan qo'achuudha. So hamma kutaa itti aanuun waa'uma shudii kanaa walitti deebinee bal'inaan ilaallutti yeroo gaarii siif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now.